Baga gammaddanii arra misiraachoo isinitti himuudhaaf dhufe yeroo hundumayyuu gaddaa waanuma sammuu nama dhiphisuun isinitti himaa arrammoo gammachuu sagalee keessanii bu'aasaa isinitti himuutiin dhufe isiniin jedha hordoftoota koo nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutiin barbaada akkuma beekamu viidiyoo obboleettii keenya kaleessa hojjedhee kanan ture Saawud Arabiyaa keessatti madaamiin baay'ee kan dararaa turte shintibeetii keessatti ofitti cuftee maaloo na qaqqabaa duudhaafan jiraa jechaati turte jechuudha yeroo meeqallee madaamiin akka ishiin biillaa darbattee ishiin jalaa miliqxee akka hoolte amma immoo achi keessatti ofitti qolloftee ta'u akka turte balbala nutti himaa turte jechuudha obboleettiin keenya na qaqqabaa adaraa keessa sagalee naaf ta'a jettee boo'aa turte har'a kinooyi akka kanatti gammaddee uummata ishii warra sagalee ishiidhaaf ta'e galateeffachaa jirti ani baay'een gammadee jira milkaa'eeras lubbuu koo naaf oolchitaniirtu siniin jechaa jirti waan ta'eef warri sagalee taatanii fi namoota ishii gargaaruu danda'an namoota qaama seeratti dhiyaachuutii danda'u biraan kan geessaniif ammallee galanni keessan guddaadha rabbiin gaditti namni waliif qoricha isiniin jedha obboloota koo gaafa sagalee waliif ta'anii namoota rakkatanii fi namoonni tokko tokko maaliif waa'ee gaddaa bichaa sheer nutti gootuu jiru garuu yoo dubbatan malee dhukkuba ofiitiif daawwaa waan hin argamnee fi nuti sagalee kan namaaf taanuu fi warra isaan gargaaruu danda'u qaama seeratti dhiyaachuu danda'u yookiis immoo wanta isaan barbaadan sana gochuu fi danda'u akka isaan dhaga'anii fi akka isaan arganii furmaata kennuu fi danda'anidha fi maaliif chaanaalii garagaraa fakkeenyaa fi yuutuubii minaamina kanarratti qarshii asirraa argachuu qofa yookaas immoo bu'aa mataa ofii qofa otoo hin taane namni tokko rakkatee rakkina isaa keessaa yoo ba'e inni kun bu'aa guddaadha obboloota kun namaa wal baruun baay'ee tokko jechuudha wanti faayidaa guddaa chaanaalii kana yookiis immoo miidiyaa irraa argannu yoo jiraate lubbuu walii keenya gaafa rakkanne baraaruudha jechuudha kanaaf iyyuu asumaan jechuudha yeroo hunduma ijoollonni keenya biyyoota harabaa keessatti shamarran keenya yeroo dararamanii kan dafee isaan qaqqabu kan dafee isaaniif uwwaatu kan sagalee ta'uuf karaa hundumaaniyyuu yoo rakkina shamarran keenyaa arge kan rafee isa hin bulchine kan hirriba malee bulu obboleessa keenya Mubaarak Musammaa waaqayyo isaa eebbisu yaada isaa hundumayyuu rabbi isaaf haa guutu isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf Micayyoon kuni iddoo rakkatte sana akka baatuu fi biiroo yookiis immoo imbaasii biyya Saa'udii keessan kan ga'ee fi akka ishii gargaaranii akka achi keessaa iddoo jirtu sana rakkina sana keessaa ba'uu akka ishiin dandeessu kan taasise obboleessa keenya kanadha jechuudha. Obboleessi keenya kuni galata guddaa obboloota keenya biyya harabaa irraa qaba gaafa duune du'aa keenya kan barbaadu gaafa rakkina keenya keessatti kan nu qaqqabu miidhama keenyaaf kan dubbatu shamarran biyya arabaa jirtu akkamitti miidhamti dubartoota biyya arabaa jiranirra miidhaan ga'uun haa dhaabatu jedhe yeroo hundumayyuu humna isaa guutuudhaan garaa isaa guutuudhaan sagalee kan nuuf ta'u humna isaatiinis kallattii hundumaaniyyuu obboleessa keenya kanadha isiniin jedha kanaaf obboleessa keenya kanallee jajjabeessadha. Micayyoon kuni gaafa roobiti jechuudha kan ishiin baatu gaafa sanatti qabanii garuu hamma haala gaariirra akka ishiin jirtu biiroon illee ishii qaqqabanii qaama seeratiin jechuudha qaamni seeraa micayyoo kana qaqqabee micayyoon kuni achi keessa ba'uudhaaf hin jira galatoomaa uummanni Oromoo warri sagalee naaf taatanii obboleessa koo Mubaarak jalattillee akkasumallee isa biraanillee kan naageessanii obboleessa koo Mubaarak illee guddaa galatoomi jettee obboleettiin kun jechuudha fuula gammachuutiin dheengadda kan dubbachuutiin dandeenye kan baay'ee boossu afurallee baafachuutiin dandeenye har'aa fuula ifaadhaan nutti baatee jirti wanti kana caalu hin jiru isiniin jedha obboloota koo obboloota keenya biyya namaa keessatti boqotan waaqayyo lubbuu isaanii amaaru akkasuma immoo karaa dhugaarra yoo deemne dhugaan hin qallatti malee hin citu jedha Oromoon gaafa mammaaku kanaaf iyyuu wantoota tokko obboloota koo keessumaa warri biyya namaa jirru
otoo sobarratti hundaa'uu baannee wanta dhageenye fi wanta dhugaa ta'e bakka hamma argine sana otoo dubbannee sagalee waliif taane gaariidha. Maaliif gaafa fakkeenyaaf micayyoo ganama viidiyoo ishee hojjedhee ture boqottee ijoollee warra Habashaatu miidhe ta'uu hundi waan akkasii maatitti illee kan hime micayyoo warra Habashaati kan jettan suni wanta sobaa akkanaa gochuun siruma gonkuma hin danda'amu jechuudha. Maaliif beektu gaafa somne dhugaan ijoollee keenya dhokachuutii danda'a jechuudha. Garuu isomnu yoo ta'e micayyoo namni kamiyyuu ofiisaatiin du'e yoo ta'e ofiisaatiin du'e yookas immoo bakka wanta qabatamaa oo argine malee dhugaa gaafa jallimne wanta tokko waan jibba dhuunfaa yookas immoo jibba siyaasaa waan qabnu fuunee gaafa namarra keenye dhugaan keenya sun mul'achuutii hin danda'u sinin jedha. Namni du'e sunillee aqxisaa yookiis immoo dhugaa isaa ba'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu yeroo hundumayyuu karaa qajeelaa yookiis immoo karaa dhugaarra deemnee dhugaan gara nu qabetti nu haa qabu. Yoo dhugaa wajjin deemnee aduun namatti liixeyyuu isa wayyaa sinin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu adaraa keessan isobinaa waanuma dhugaa ta'e irratti haa hundoofnu sinin jedha. Yaanni dhugaatis immoo yeroo dubbatan nama hundatu nama dhugaadha jedhee fudhata miti jechuudha. Garee hunduma keessatti iyyuu kan mormu jira sinin jedha. Kanaaf iyyuu biyya namaa kana keessa teenyee qilleensa irra teenyee nagaadhaan iyyuu nu galchuu kan danda'u uumaa keenyadha sinin jedha. Kanaaf amma nuuf danda'ame amma nuuf galetti amma ta'e jechuudha. Wantuma dhugaa irratti hundaa'e wal biraan ga'u sagalee waliif ta'u bakka dubbachuu nurra jiraatutti amma dandeenye qaamalillee koo wal bira jirru wal gargaaru. Fakkeenya mana tokko keessa kan jirtan jechuudha. Ijoollonni mana tokko keessatti kan hojjetan hojiin keessan gargar kan ta'e obboleettiin keessi biraa yoo dadhabde gargaari. Ati hojii kee fixattee taa'aa jirta yoo ta'e lammii kamiyyuu haa ta'u obboloota koo dhugaa waaqayyo amantiidhaan otoo gargar waliin baasin lammummaadhaan otoo gargar waliin baasin nuti warri mana namaa keessa jirru hundi keenyayyuu hojjettoota yookaas immoo sarraatanyoota isaaniiti waan taaneef achi keessatti harka wal qabuu wal jajjabeessuu waan akkasii nurra jiraata malee achi keessatti wal qoqqooduutii hin qabnu sinin jedha. Jabaadhaa rabbisi wajjin haa ta'u sinin jedha. Ani gama kiyyaan hedduu tokkoon gammadee sinin jedha. Isinillee akka gammaddan itti abdiin qaba. Yeroo hundumayyuu gadda boo'icha waanuma hin taane kana kan dhageenyu sinin jedha. Kanaaf iyyuu chaanaalii kana immoo subscribe gochuu like gochuu viidiyoo kanallee share gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Na jajjabeessadha. Rabbi immoo lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u inni biyya keenyarraa nu baasee nagaan deebisee gara maatii keenyatti nu haa galchu sinin jedha obboloota koo. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa sinin jedha. Hedduu sin jaalladha. Hedduu sin kabajaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Akkasuma immoo hordoftoonni musliimaa baga ayyaana keessanii baga waggaadhaan isin ga'e sinin jedha. Qibamoonni madaamittis immoo baga hojii ramadaanaa xumurattanii baga gargaaramtanii baga humna siniif ta'e waaqayyo sinin jedha. Hedduu sin jaalladha hunduma keessanii iyyuu sinin jedha obboloota koo. Turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye.